barsiisa barannee wal barsiisna. Harka fuunee daawwattoota keenya. Afaan Oromoodhaa. Afaan Oromoodhaa. Awwaala muudite itti saajimaadhaa. Tola guunta'u caayaan saawudhaadhaa. Afaan Oromoodhaa. Afaan Abbaagiyyaa, Afaan Aadatiyaa, Afaan Oromiyaa. Abbaa Taataa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa. Afaan Oromootiin barannee guunnaa. Afaan fiicamsanii aadaa fi dagaagsuun barruu fi jechotaan walaluun gabbisuun geerarraa makuusan waliin yaadachiisuun. Midhaa qophii Oromoo Digital Multimedia keenya keessatti har'a keessummaa haaraa takka fuula miidiyaa kootti mul'atee hin beekneen sin agarsiisa. Keessummaan koo har'aa qubee haaraa uumuudhaan nama beekamu kan maqaan qubee bilisummaa afaan Oromoo jedhu kalaqeeraa jechuudhaan nama dubbatu tokko argadheen toorarraa qabaa. Nama kanaa wajjiniin gaaffiif deebii haala qubeen kun itti uumame innis eenyu akka inni ta'ee fi haala hojiirra oolmaa inni qubee kanarratti abjootaa jiru ilaalchisee gaaffiif deebii walii wajjin gochuudhaaf toorarraan qabaa. Maqaan isaa obbo Bulchaa Kaasaa jedhama. Yeroo kana ardii Awurooppaa keessa jira. Mee isumaa wajjin wal barruu. Tole jettee miidiyaa koo irratti naa dhiyaachuu keetiif obbo Bulchaa galata guddaan sii qaba. Atis baay'ee galatoomi siin jedha. Miidiyaa kee irratti naaf feerte akka hojiin koo kan hanga ammaatitti beekamuu dhabee beekumsa akka argatuu fi sabnis waan dhalate kana akka beeku godhuu keetiif baay'ee galatoomi siin jedha. Baay'ee galatoomi. Egaa waa tokko kalaquun gatii inni nama baasisu ni beekna. Seenaa addunyaa kana keessatti waa kalaquu, waa abjuuchuun waan keessumattuu bara imaajineeshinii kana keessa jirra waan ta'eef bor kanatu ta'a. Bor kana hojiirra ooluu qaba jedhanii abjuu ofii baasanii himuun yookiin ifa gochuun keessumattuu biyyoota hin guddatiin keessatti gatii inni nama baasisu beekuun ni danda'ama. Kana itti dhufna gara booda gaaffiif deebii dudduubaatti itti dhufna. Garuu mee sumaan wal baruudhaa fi miidiyaa koo nama haaraa waan taatee fi obbo Bulchaa Kaasaa eenyu inni yeroo ammaa kana eessa jiraata, eessatti dhalatee guddatee, haalli maatii, haalli jireenyaa mee kanarraa hakaanuuti obbo Bulchaan eenyudha? Haa ta'u galatoomi gaaffii gaariidha. Bulchaa Kaasaan maqaa lammaffaa kan yeroo biyyaa ba'e uumadheedha. Ta'u malee kan akka professionaalii kan itti beekamus isumaan himadha. Bulchaa Kaasaa jechuun anuma kan dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti Jimmaa Caffee Maadaa kan jedhamu keessatti Limmuu Caffee Maadaa bakka jedhamutti dhaladhee garuu haati koo biyya Jimmatti dhalattee abbaan koo immoo Arsiitti dhalate. Fuudhanii garuu yeroo dahuudhaaf geettu gara Jimmaa gatii deemteef achitti dhaladhe. Ani warra Jimmaatiif hin jedha. Ulfaadhu eegaa Jimmaa Abbaa Jifaar waa'ee gaafa Jimmaa gaafa kaafnu waa'ee Jimma keessa Limmuu Innaariyaa wannoota shanan sana gibee ce'anii kana keessatti aartistoonni yeroo isaan odeessan akka malees immoo utuu jennuu garuu anis Jimmatti baradhee Jimmi magaalaa jaalalaati. Magaalaa namni wal jaallatu dhugumatti baay'ee sitti toludha magaalaan Jimmaa. Egaa amma korbuu saqaa, deedoo, saxxoo, sarboo amma utuu aanaa isaa lakkaayyatte anuu aanaa isaa baay'ee fixeera. Sababiin isaa yeroo baachilarii koo baradhu piraaktiisiidhaaf aggaaroo olii gadi deemnee hojjenna waan ta'eef teaching practice deemnee hojjenna. Kanaaf Jimma baay'een jaalladha. Uummata Jimmaa uummata baay'ee sitti toludha. Akka carraa ta'e immoo muummichi ministeeraa yeroo ammaas dhalataa Jimmaati. Oromiyaan bal'aadha. Jimmi bal'aadha baay'ee.
magaalaan Jimmaa baay'ee bal'aadha. Mootummaan irratti hojjeteera, guddina irratti hojjetaniiru, qulqullina irratti akka maal fakkaataa kan jedhu gaaffii jalaa akkuma jirutti ta'ee magaalaawwan biyya sanaa keessa Finfinneetti aanee magaalaan Jimmaa lammaffaa hin ta'in hin hafu. Akkasitti magaalaa guddaan ni gara fuulduraatti ta'uun yoo maaliifi namni gara biraatti qilleensa naannoo sanaa gatii jaallatuu fi dhufee qubata. Kan qubatan immoo hin deemani. Akkasumas bal'achaa deema akkuma shaggaramma bal'achaa deemtus Jimmas bal'achaa deemti. Maaliifi baddaarra gatii jiruu fi rakkoon tokko illee jiru bal'isanii deemuudhaaf waan isaan dhaabuun jiru. Haa ta'u ulfaadhu gara ji'oogiraafiitti deebineetu waa'ee afaanii dubbannu. Amma gara afaaniitti deebinaa jechi kee walii wal baruu keessatti maqaa kana maqaan uummadhee ittiin biyyaa bahedhaa jette. Kun maal na agarsiisa sammuu koo keessatti maqaa biraatiin baate taanaan obbo Kaasaan kun rakkoo ta'e qaba yookiin adamsamuu wayiitu sirra jira yookiin waa balleessitee biyyaa baate yookiin waa tokkotu jira jechaa. Mee haala itti maqaan kee geddaramuu danda'e maaliif maqaa sana geddaratte akka biyya sana naa ibsimee Kaasaa. Ani dhalootaan saba Islaamarraan dhaladhe. Ayyee. Maqaan koo inni dhalootaa Muhammad Jamaal Hussein Ahmed jedhama. Tole. Amma ijoollummaatti yeroo haati koo duutu abbaa kootiin addaan bahee Gashanitti addaan bahan abbaa kooti. Seenaa guddaadha. Seenaa baay'ee guddaadha. Garuu achirraa waggaa 12tti gara lolaatti na erge dargiin. Tole. Waggaa 16 qabda naan jedhee lolatti na erge. Tole. Amma yeroon lola sana keessaa baheedha kan maqaa Suudaanitti yeroo lixu maqaa koo jijjiiradhe. Maaliif loltoota kan jalaa ba'anii Suudaan galan adamsanii gatii qabaniif maqaa koo jijjiiradhe. Achumatti waraqaa kana argadhee achi maqaa saniin gara biyya alaatti bahee jechuudha. Fayyaa ta'e kana naa ibsuu keetiif. Amma gaa biyya ati jirtu ardii Awurooppaa keessa akka ta'e beekamaadha. Awurooppaan bal'oodha gaa isa keessaa kutaa kam keessa jiraatta? Ani biyya kun baay'ee xinnoo taatus garuu biyya baay'ee beekamtuudha. Biyya Republic of Ireland jedhamti. Great Britain kiiloomeetira 40 bishaaniin addaan ba'an malee waluma bira jiru. Wallaadha. Baay'ee bayeessa. Egaa gara ijoo dubbii kootti yeroon deebi'u seenaa qubee keessatti qubee hin barsiifna akka barsiisaa afaanitti nan barsiisaanii biyya keenya keessa yeroon jira turetti ammallee akka kana aksesiinsa bal'atee barattoota baay'ee argannee hin barsiifnu waa tokko onlaayiniin yaalaa jirra. Haa ta'u malee seenaa qubee keessatti yeroo baay'ee yeroo kaafnu namoota qubee kalaqan yaadanna. Namoota qubee kalaqan keessaa immoo yeroo baay'ee kan nuti ajaa'ibsiifannu mana barumsaatti Sheek Bakirii Saphaalooti. Sheek Bakirii Saphaaloo waanuma hin mul'anne irraa qubee tokko yaalanii kaaraakterii qubee tokko yaalanii qubee sana argeeraanii yuunivarsiitii Finfinnee keessa jira. Isaan immoo kitaaba tokko barreessaniiru. Sheek Bakiriin maqaan kitaaba sanaa Sheeldaa jedha. Sheeldaan suni yuunivarsiitii Finfinnee keessa jira peejii xiqqoodha. Garuu gangashinee ilaalla ijoolleen afaanii achitti beekneen dubbifnu waan ta'eef. Garuu hayyuu keenyatu saayintistii keenyatu kalaqe kan jennuuni namoota argisiifna irraas hin barsiifna jechaadha. Koorsii Survey of Oromo Literature kan jedhu koorsii kenninuu qabna turre. Koorsii sana keessatti kan kennaa ture ani mataan koo yuunivarsiitii irratti ijoollee giraajuweetii, andirgiraajuweetii fa'iif jechaa kooti. Isarraa dhufne immoo seenaa qubee keessatti namoota qubee saabaatiin afaan Oromoo jijjiiruu yaalan keessaa Onesmoos Nesibii fi Aster Gannoofaa ilaalla. Isaan immoo qubeedhuma warra saabaa yookiin kan warra Habashoota jedhamu sanaa saabiyaan iskiriiptii sanaa fudhataniitu ittiin macaafa qulqulluu kitaaba qulqulluu gara afaan Oromootti hiikani. Ergasii booda immoo gara waggoota dheeraan booda immoo eenyufaatu dhalate gara qubee laatiniitti namoota akka Dr. Muhammad Rashidii fi warra akka Dr. Hayilee Fidaafaatu isaan kun immoo
yaalanii laatiin iskiriptii irraa qubee amma hundi keenya gargaaramaa jirru. Kan ammoo dhufee sana keessatti keessumattuu gara barumsaaf warri deeman warra akka Dooktar Hayilee Fidaa lingwistoota isaan naannoo sana jiranii wajjiniin qubee kitaaballee ittiin barreessaniiru. Kitaabni sun jira. Egaa san dheeraa qaba waa'ee Survey of Oromoo Literature yoo wannu jenne. Ergasii gaa hamma ammaatti afaan Oromoo qubee laatinirraa madaksee jechuu hin dandeenya. Maaliif addaapti godhate malee amma akkuma amma faranjiin mataansaa afaan Ingilizii dubbanna yoo ta'e biyya kana keessatti qubee mataa isheetiin qabdu. Qubee laatinii sanarraa fidatteeti hojjetattee wanna hojjette. Baay'een namoota addunyaa kana keessa afaanonni baay'een natti fakkaata laatinii kanarraa wanna hojjetan. Egaa ati immoo lakkisuun hin ta'u afaan Oromootii fi afaan Oromoo qubee mataa ofii qabaachuu qabaa kan jedhu qubee bilisummaa afaan Oromoo jettee. Egaa daawwattoota keenya qubee obbo Kaasaan yookiin Mahammad kalaqee kunoo asirratti toora iskiriinii koo kana keessatti sin argisiisaan deemaa tokko tokkooni duukaa bu'aatii ilaalaa. Egaa qubee kana gaafa tokkoffaa maqaasaa eessarraa kaateetti moggaaste obbo Bulchootu gara kalaqaa isaatiin neekiin maqaa kana maaliif laatteef maaliif qubee bilisummaa afaan Oromoo jette qubee uumte kanaaf? Ani yeruma Oromoon afaan Oromootiin barreessuu barachuu jalqabde jedhan sana kan fidanii liqeessanii itti kennan natti dhaga'ame. Maaliif? Amma yoo qubee Oromoon sabni tokko sabni guddaan kan afaan isaa qabu aadaa isaa qabu akkamitti qubee kan isaa kan ta'e qabaachuu dhaba kan jedhurraa kan ka'e yoo nuti bilisa baane boru afaan keenyas wajjin bilisa ba'a. Kanaaf qubeen kun bilisummaa jedhamu qaba jedheetan itti moggaasa. Baay'ee baay'eessa. Egaa jaarmiyaan bilisummaa Oromootii fi waraanuu adda bilisummaa Oromoo qubee laatinii kun naa ta'a jedhee itti gargaaramee bara 1991 sana kana barsiisaa ture. Qubeesuma laatin iskiriptii Hayilee Fidaafaa wanna madaqsan kana barsiisaa ture. Qubeen kun immoo amma guutummaa biyya sanaa keessatti hamma digiriin ittiin kennamutti kutaa 1-8 naannolee irratti akka amma hojiirra oolutti maastersiin amma ittiin baratamutti PhD'ttis akka yaalamaa jiru kun hundi ni jira. Afaan keenya amma guddatuu qabu guddatellee hojjechuu baanne qubeen kun akka malee biyya sana keessatti dagaageera. Biyya alaa biyya keessaatti waan baay'een ittiin barreeffameera. Haa ta'u gaa ati immoo qubee kana qubee haaraa qubeensaa bifni isaas sagaleensaas adda ta'e kanaa uumeera jette. Mee qubeewwan kanaa yeroo uumtu eessarraa yaaddeetu kamirraa fidde? Fakkeenyaaf Sheek Bakirii Sabbaaloo gara afaan Arabaarraa bocuu yaalanii fakkeessanii qubee afaan Arabaa ilaalanii isarraa waan kan biraa fiduu yaalan. Haa ta'u malee just innovation akka kalaqadha invention. Ati immoo maali fakkeenya kan sii ta'e qubee kana yeroo fidduu akkamittiin waan Oromoo bakka bu'a jettee sammuu kee kana keessatti akkamitti fidatte qubee sana akkamiin sii dhufe? Ati fakkeenya sii ta'e? Haa ta'u akkuma si jedhe lola keessa ture bara 81 irraa jalqabee hanga 84tti dhumarratti achuma keessa odoo jirru lola keessatti boqonnaa wayii arganneetu otoo boqonnaa keessa jirru amma Abashoonni gaazexaatu isaanii dhufa. Tigiroonni gaazexaatu isaanii dhufa. Oromoonni kan achi jirru waa tokko nuuf hin dhufu. Gaazexaa ta'e kitaabni ta'e waa tokko hin jiru. Namni afaan Oromoo nuti haasa'u tokko illee hin jiru. Amma harka koo kaaseetu marii tokko irratti maaliif gaazexaan afaan Oromoo nuuf hin dhufu jennaani amsaalaqaan ante taqamata afaan Oromoo miibbaan nagareel. Akkasii nuti 20 taana shambalii tokko keessatti afaan Oromoo hin jiru naan jedha namichi. Maal ta'uu isaati bakka achumatti ka'e hunduutu. Afaan Oromoo otoo jirru otoo afaan keenya jiru akka hin jirre godhu irratti kan hirmaate natti fakkaate ofii kiyya kana achirraa ka'e ofii kiyya yeroo sanatti qubeen jedhamu garuu leetarii jedheetan jalqabe. Maaliif Oromoon waan itti barreessu tokko leetarii matakka ofii kiyya yoo uume yoo kan jedhurraa ka'e achumatti jalqabe.
jalqabeetu inni bara 1981 irratti laali. Akka lakkoofsa? Faranjiititti. Baay'ee dheeraadha. Tole. Amma eega jalqabee gara 7 akkasitti walitti qabee booddee lolli ka'e. Lolli kaaraanii shaanxaa keenya gara kaampiitti ergine lola keessatti kaampiin sun rukutame. Hundumtuu bade. Sammuu keessatti hafe. Haa ta'u ani waa lama barreessuufan deemaa ture. Tokko qubee kana kalaqe kana tokko lammaffaan immoo seenama kiyya eessaa ka'eetan as ga'ee eenyudha ani kan jedhu tokko irratti nootbuukii 2 bitadhee isaan irratti jalqabe lamaanuu yeroo tokkotti. Amma suni naa ta'uu baateetu lolli ka'ee lola saraan addaan baane inni achumatti badee hafe garuu ani lola keessatti itti fufee yeroon seenaan isaa baay'eedha yeroo bira walitti haasofuu danda'an irratti garuu biyyaa ba'ee akkuma Suudaan keessa darbee Speen akka ga'etti mana barumsaa seenee mana barumsaa waggaa 3 fi akkas gabaradhee booddee rakkoo wayiitiin barumsa sana dhaabee hojii jalqabee garuu eega boqonnaa argadhee afaan xinnoo babbarachuu jalqabe irratti waan sun natti deebi'e ammas. Qubee sanarratti itti bara 1994. Waggaa 11 isaa booda. Argitee bara ati qubee isa kanaa qubee san malaalaa jirru kana bara ati kalaqxe egaa bara mootummaa dargiitiif waraana loltuu taatee jirtu bara sana adda bilisummaa Oromoos mootummaan ce'umsaas uumamee adda bilisummaa Oromoo inni gara jalqabaa sun hin gallee jarabii. Dargiin mo'amne. Eegasanii jalqabee waggaa baay'ee natti fudhate. Walitti qabuun isaa akkamitti akka barreeffamuu akka qabu, akkamitti akka dubbifamuu akka qabu, akkamitti sabaa dhiyaachuu akka qabu, jireenya wajjin walitti qabee waggaa 12 guutuu irratti hojjete. Ajaa'ibaadha. Tole. Qubee ati uumte kun qubee bilisummaa afaan Oromoo ati uume jettu kuni dubbachiiftuu fi dubbifamaa yookaan akkuma afaan Ingilizii keessatti vowels and consonants jedhamu kana ni qabaataa jira? Qaba. Ashaba, qubeewwan takka ishee dubbistanii argitanii jirtu miti. Achirraa immoo qubeen kunis akka qubeewwan cimdii kan jedhaman sanas qaba. Kunoo asirratti barreessan dhaa asirra jirti, caanis jirti, shaanis jirti, dhaanis jirti, nyaanis jirti, akkasumas dabalataaf immoo tsaayinis jirti maqaa nama barreessuudha. Vowelsiin isaa qubee meeqa yookiin dubbachiiftuun isaa qubee meeqadha? Dubbifamaan 28. Tole. Dubbachiiftuun 12. Dubbachiiftuun 12. Yaa. Waan ajaa'ibaati. Qubee dubbachiiftuun addunyaa kana keessaa kan ammaati ilaaltetti kan 12 ta'e jira fakkeenyaaf kan afaan Ingilizii 5. Hin jiru.
Kunis waan ajaa'ibaadha. Maaliifi kun sirriitti itti ilaalame akka afaan kee kana akka feetitti rakkina tokko malee barreessuu akka dandeettu si gargaara. Tole. Amma qubee dachaa qubee cindii kan jedhan kana hunduu keessa hin jiru. Hin barbaachisu. Hin jiru. Hin jiru. Shaan jirti, caan jirti, tsaan jirti, waan feete hundumtu jira achi keessa. Kanaafuu hin barbaachisu. Sun hunduu irraa haqamee kan sana godhu akka dheeratu, akka gabaabbatu, akka laafu kan godhu dubbachiistuuwwan. Afaan Oromoodha. Afaan Afaakiyaa, afaan Aadatiyaa, afaan Oromiyaa. Afaan Taasaasaa jedhee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Afaan Oromootiin barannee guutanna. Afaan Sonisa saruka hiddati lokoto lengabu yaa jalanaati bootina alagaa onsisa sabati ilmaana basirnu baahee gareeti bootina alagaa onsisa sabati ilmaana basirnu. Akka kanarra waa baay'ee bareetan abdii guddaa qaba. Gara fuulduraatis yoo fedhii keessan ta'e ijoollee keessan barsiisuudhaaf yaaddanis akkaataan itti baramu baay'ee salphaadha. Takka qubeewwan barannaan barreessuun rakkoo wayiituun fidu. Kanaafuu akkuma agartan akkaataan itti waamanis akkaataan itti barreeffamus immoo gara fuuldura viidiyoowwan biraatti irratti gatii ba'us barachaa deemtu jechuudha. Gatii har'a dhaggeeffata kan wajjin barannee fi baay'ee galatamaa isiniin jedha. Nagaa inni irraanfatina baradhaa wal barsiisa. Yoomiyyoon dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun geerarraa maqmasan walii yaadachiisuun yoomiyyoon dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun. Ashama akkam nagaa keessanii baga nagaa dhuftan.